halkan tokkotti abjuu lama arge. Mana keessan teessanii sa'a tokko keessatti $5 hanga $100 appilikeeshinii isin hojjechiisuu danda'u yoo barbaaddan liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jira. Hojiiwwan baay'ee sasalphoo ta'an dubbisuu fi barreessuu qofti gahaa kan itti ta'e koppii peestii afaan hiikuu fi kanneen kana fakkaatan waan keessatti argamaniif liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana buufachuun galmooftanii irratti hirmaachuu ni dandeessu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12ffaatti biyya keessatti baradheera. Maatiin kiyya qonnaan bultoota ta'anis haa ta'uutii garuu haadha koo malee abbaan kiyya hanga kanaa waa'ee keenyatti hin dhimmatu. Warri kiyya karaa haadhaa barnoota isaaniitti baay'ee cimoodha. Anis akka isaanii ta'uun fedhii fi hawwii koo ijoollummaadha. Haa ta'uutii garuu gochaan abbaa koo abjuu barnoota koo ana jalaa balleesse. Baran kutaa 12ffaa baradhu abbaan koo akkanani barnoota kutaa 12ffaa xumuree yuunivarsiitii deemu gonkumaa hin barbaadu ture. Ganduma keessatti heerumeen maallaqaan na gurguratee ofii farsoo faraqeesaa gandarra jooree ittiin dhugee galgala machaa'ee dhufee anas ta'e obboloota koo arfan haadha koo reebuu ture. Walitti bu'iinsi guyyaa guyyaatiin mana keenyaa hin dhibu. Gaafa dadhabde haati koo gara warra isheetti jalaa baddi. Innis ganamuu barii jaarsa ergee dhiifama lammata kan ittiin deebi'u jedhee haadha koo araarfata. Machaa'aa ta'us haati kiyya abbaa koo ni jaallatti. Bifa kanaan barnoota koo kutaa 12ffaa yeroon ga'u abbaan koo heerumte malee jedhee waraqaa fedhii kiyyaan ala dhufe tole jedhee fudhatee ani dinnaan oqqoo ofii harkaan qabatee deemuun na rukutee baatii 2 barnoota akkan baranneef manatti na hambise. Akka ani nama inni tole jedheetiif tole jedhee deemee heerumuuf nyaata dhugaatiillee manaa akka na dhorkamu taasise. Haa ta'uutii garuu haati ilmaan isheetti garaa hin jabaattu jedhama mitiire. Yeroo inni balbalaa bahu bakkan cabee dhukkubsadhetti haati koo harka ishee ilmaan ishee guddisuuf aramaan hadooche sanaatiin faffattee na gurshaa bakkan cabe na dhidhiibaa na wallaannachaa turte. Barnoonnis na darbe. Bifa kanaatiin barnoota koo addaan hin kute. Kanaan gaabbeen gadda keessa otoo hin jiruu guyyaa tokko halkan abjuu lama si'a takkaatti arge. Kan jalqabaa haatiif abbaan koo walirraa adda yeroo bahanidha. Abbaan kiyya haadha koorraa adda bahuunsaa anaa fi obboloota koof gaarii ta'us haa ta'uutii garuu haadha koof gaarii miti. Ijoollummaa isheetii kaasee dhiira isa malee hin beektu. Adda ba'uus hin feetu. Haa ta'uutii garuu abbaan koo otuma nuti jirruu haadha koorratti dubartii gara biraa fuudhee jennaan bultiin kun lafatti haa jigu jettee haati koo mana murtii deemtee 80 ishee ofirraa buuste. Abjuu kootti kana argeen torbee booddee wanti kun jalqabe. Abjuun kan lammataa ani mucaa baadiyyaa ta'een otoo jiruu harka kiyyaan konkolaataa otoo oofuu biyya gamoo gurguddaan hedduu jiru konkolaataan baay'inaan oofamu keessatti halkanuma sana of hin arge. Magaala kana eenyu akkana fide yeroon gaafadhu homaan sodaatiin kanatti jiraattu biyya sana otoo hin taane biyya kana kan jedhu sagalee wayiin dhagahe. Ganama barii abjuu kana lamaan yaadadheen gammachuunis gaddis natti dhagahame. Baran kutaa 12ffaa addaan kutee ganna bara dhufu itti qophaa'uuf of qopheessaa jiru mucayyoon dubaraa haga kanaatti walitti hin siiqne tokko obboleessi kiyya biyya hambaa jiraatu dubartiin fuudhu naaf barbaadaa jedheeraa. Barnoota keessatti fuftaa magaala xiqqoo kana keessaa yeroo yaadu namni gaariin obboleessa kiyyaaf ta'u si qofaadhaa jettee na gaafatti. Anis kana dura nama kana waan hin beekneef ati obbolaa gara biraa qabdamoo jedhee yeroon gaafadhu eeyyeen biyya Ameerikaa jiraataa barnoota isaa dooktareetii yookiin immoo digirii 3ffaa biyya Ingilizitti erga baratee booda carraa barsiisuu biyya Ameerikaatti argatee jiraachuu erga jalqabee kunoo waggaa 2 fixeeraa. Kana dura hin fuunee ati eeyyama kee taanaan yeroo waggaa 1 hin guunne keessatti piroosesiisiif godhee ofitti si fudhachuu danda'a jettee natti dubbatti. Anis dhimma kana deemeen haadha koo haasofsiise. Ni
beektu mitiiree haadholiin biyyaan baay'iroo jedhamu lapheen isaanii ni naha. Eeyyeen haa ta'uu baadiyyaa kana keessatti heerumtee carraa keetti gaddaa jiraachuu korra atis barnoota keetti cimtuu waan taateef bakka gaarii geessuu tole jedhiinii carraa siif dhufe dura ani dhaabbadhu jettee naaf deebiste. Baatii tokko nama kana waliin bilbilli naaf jijjiiramee haasa'uu ergan jalqabee booda paaspoortiin torbee lama keessatti naaf ba'ee piroosesii viizaa guuteen rabbi na gargaaree baatii 8 keessatti si'a lammataa barnoota kutaa 12ffaa addaan kuteen gara biyya hambaa Ameerikaatti imala koon taasise. Haatii fi abbaan koos baruma kana gargar bahanii qorumsi kutaa 12ffaa biyya hambaa waggaa tokko irra deebi'een akkan baradhu na dirqisiisee qorameen rabbi na gargaaree qormaata ulfaataa darbeen barnoota digirii koo barachuu ergan jalqabee waggaa 2 xumureen jira. Yoo rabbi jedhe waggaa 2 booddee nan eebbifama. Biyya kana dhufeellee dandeettiin barnoota koo na jalaan hir'isni. Barattoota na waliin baratanii keessaa afaan Ingiliffaan ala adda dureen hin jira. Yeroo boqonnaa koos maddiitti hojiin hojjedha. Nama kana dura hin beeknetti jaalachuunis heerumuunis ulfaataa ta'us haa ta'uutii garuu dirqisiifameen iyyuu biyya kiyyatti heerumuuf waan hin tureef suuta isa waliinis wal barree anis kana dura dhiira kamiyyuu waan hin beekneef jaalalli keenyi kan lubbuu nutti ta'ee manni keenyi ho'ee manni nuti keessa jiraannu boqonnaa namoota biyya keenyaa ta'ee ofiif miti nama nu beekuuf iyyuu gammachuu uumnee jaalalaan waliin jiraachaa jirra. Rabbi ilmaaniin illee akka nu eebbisu kadhannaa keessanitti nu yaadadha. Haati kiyyas obbolaan koos akka kaleessaa gadi jedhanii reebamanii jiraachaa hin jiranii. Haati koos obbolaan koos ol jedhanii wanta barbaadan nyaatanii dhuganii jireenya isaanii jiraachaa jiru. Rabbi maatii kee nagaa godhuu warra akka kee ilma barbaadanii argachuu dadhabaniif immoo rabbi haa dhaqqabu jedhaanaaf kadhadha. Umriin koos reefu waan ta'eef dhiphinni guddaan irra hin jiru. Haa ta'uutii garuu dhala godhachuu daran abbaan manaan kiyya waan barbaaduuf diinni immoo nu dura goree jira. Jabeessaa kadhannaa keessanitti na gargaara. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Sa'aa tokko keessatti mana teessanii doolaara 5 hanga 100 argachuu yoo feetan hojiiwwan baay'ee sasalphoo ta'an kan isin hojjechiisuu danda'u appilikeeshiniin ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Galmooftanii hojii jaallattan filachuun dorgomtanii hojjechuu dandeessu. Ammuma liinkii kana tuquun daawunlood godhaa buufadhaatii waa'ee appilikeeshinii kanaa sirriitti qoradhaa. Namoonni hedduun ittiin milkaa'aniiru. Isinis ittiin milkaa'aa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettii keenyaa isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 kadhannaa keessanitti obboleettii keenyaa fi namoota jireenya akkanaa keessa jiran gargaaraa jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayik sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.